Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa humna koomaandoo addaa farra shororkeessummaa kutaalee biyyattii hundaa keessatti bobbaasuuf karoorfachuu isaa beeksise. Manni marii manneen amantaa Itoophiyaadhaa ajjechaa godina Arsii keessatti raawwatame ajjechaa gosaa yookaan amantaan filuun raawwatame miti jechuudhaan qorannoo taasiseen booda ajjechaa lammiilee nagaa irratti taasifame kana irra deebi'uudhaan balaaleffachuu ibse. Itoophiyaan biyyoota dinagdee gad aanaa qaban 13 qofaan akka caaltu himamee jira. Durataan dhaabbatii PLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan Itoophiyaa waltajjii jiddu galeessitoonni waliigaltee Piriitooriyaa irratti hundaa'uun akka hin taa'amne dhorke jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa himate. Guyyaan har'aa Sadaasaa 10 bara 2025 daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenyarraati amma bal'ina oduu isinitti hima. Leenjii isaa xumuranii sadarkaa dhumaa irraa kan jiran koomaandoon kun yeroo dhiyootti ergamni itti kennamee hojiitti ni galu jedhamee kan eegamaa jiru yoo ta'u humni addaa kun barbaachisummaan isaa nageenya biyya keessaa jiru eegsisuu kan ibsame yoo ta'u humni farra shororkeessummaa addaa koomaandoo kun ji'oottan hedduudhaaf leenjii adda addaa fudhachaa kan ture ta'u koomishinarri poolisii federaalaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa Jeneraal Dammalash Gabra Mikaa'el gama raawwii karoorichaa kurmaanaa jalqaba bara 2018 taasifame irratti ibsanii jiru. Koomaandoowwan farra shororkeessummaa addaa baay'inaan leenjii fi eebbisuun sadarkaa xumuraa irraa gahamee jira jechuudhaan kan kaasan yoo ta'u humna meeshaawwan ammayyaa qabaachuun humna koomaandoo addaa farra shororkeessummaa meeshaalee waraanaa ammayyaa dandeettii isaa haalaan guddifatee fi ergama isaa haalaan kan raawwatu ta'uusaa ibsamee jira. Poolisiin federaalawaa sirna quunnamtii raadiyoo fageenya gabaabaa giddu galeessaa fi dheeraa dandeettii koominikeeshinii humna poolisii guddisuun yeroo dheeraadhaaf tajaajila yeroo dhihootti hojiirra ni oolchaa kan jedhame yoo ta'u Ramaddiin humna addaa farra shororkeessummaa yeroo dhiyootti eebbifamee jedhame kun daangaa biyyaalessaa Itoophiyaa akka karaa kallattii hundaan eeguu danda'uu fi meeshaawwan qabatamaadhaan qolachuu dandeessisuu akka qabus ibsamee jira. Balaa nageenyaa keessoo fi alaa biyyattii mudatan keessattuu gareewwan hidhattoota naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessaa socho'an irraa akka biyyaatti rakkoolee nageenyaa mudachaa jiranis ni qolata kan jedhame yoo ta'u gama biraatiin ammoo balaa gareewwan shororkeessitoota biyya alaa irraa gara biyyattii seenanii gochaa jiran qolachuudhaaf ni tajaajila yoo jedhamu fakkeenyaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa dhiheenya kana bara darbee ji'a Juulaay keessa namoota dhuunfaa 82 kanneen dhaabbata Islaamaa Somaaliyaa keessa jiranii yookaan SIS waliin hidhata qaban to'annoo jala oolchuu isaa akkaan kan yaadatamu yoo ta'u warroota farra nageenya Itoophiyaa ta'an qolachuu irrattis gaheen inni qabu olaanaadha kan jedhame yoo ta'u poolisiin federaalaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa humna koomaandoo addaa farra shororkeessummaa kutaalee biyyattii hundaa keessatti bobbaasuuf akka karoorfamee jiru dhagahamee jira. Balaaleffannaan ajjechaa mana marii kun erga ibsi balaaleffannaa baaseen booda qorannoo taasiseen ajjechaan kun kan amantaa yookaan gosa filee raawwatame miti jechuudhaan ibsa balaaleffannaa irra deebi'uudhaan baasuun gabaase. Manni marii manneen amantaa Itoophiyaa ajjechaa dhiyeenya godina Arsiitti raawwatame qorannoo gaggeessuun ajjechaan sun ajjechaa amantaa yookaan gosa addaan fo'ee miti jechuudhaan ajjechaa akkanaa kana balaaleffachuu guyyaarraa ibsa baasanii ni ifoomsan. Manni marii manneen amantaa Itoophiyaa garee dhimma ajjechaa dhiyeenya godina Arsii aanaa Gunaa Martii Shirkaa fi kanneen biroo keessatti raawwataman Sadaasaa 4 bara 2025 qaama qoratu garasitti erguun addaan baasuu beeksisee jira. Gartuun qorattootaa kun gara aanota hundatti bobba'ee guyyoota 5 dabraniif qorannoo gaggeesseen booda guyyaa har'aa Sadaasa 10 bara 2025 gabaasa baaseen dhiyeessee jira. Aanaalee akka Gunaa Shirkaa fi Honkolowaa beet namoonni ajjeefamuu butamuu fi qabeenyi manca'uu jiraatota naannoo irraa adda baafachuullee beeksise. Namoonni ajjeefaman kan miidhaan qaamaa irra ga'ee fi qabeenyi duraa mancaafame tajaajiloota mana amantaa tokko akka hin taane ibsuudhaan ajjechaan ifatti raawwatames kan amantaa yookaan gosaan adda fo'ee miti jechuudhaan beeksise. Qoreen kun ibsa isaan eenyummaa namoota taatee kana raawwataniin ilaalchisuudhaan ragaa namoota jiraatota irraa argateen balaa kana kan geessan qaamota maqaa garaagaraatiin fi yaaman kan yeroo rakkoon nageenyaa mudattuu sochii qaamolee nageenyaa naannichaa ilaaluudhaan haleellaa dhaqqabsiisuun battala kan dhohatan ta'uu gabaaseeti jira. Manni amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa gaafa onkololeessa 29 bara 2025 ibsa baaseen godina Arsii aanaalee adda addaa keessatti kan ajjechaa kanaan miidhaan hordoftoota amantaa Ortodoksiitti jee gabaasuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee manni amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa kun ajjechaa kana hordofuudhaan qorannoon akka taasifamu erga addaan baaseen booda guyyaarraa immoo ibsa baaseen ajjechaan kun kan amantaa yookaan immoo gosa irratti hundaa'e osoo hin taane lammiilee nagaa qulqulluu irratti raawwatame jechuudhaan
jechuudhaan ajjecha akkana kana balaaleffachuudhaan mootummaan tarkaanfii fudhate lubbuu lammiilee nagaa akka kabachiisu gaafateeti jira. Ajjecha kana laalchisee waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya ibsa baaseen mootummaan ajjecha taasifamu hunda maqaa keenyatti haqachuun sirrii miti jechuudhaan miseensonni isaa ajjecha akkana keessa harka akka hin qabne beeksisee turuun ni yaadatama. Itoophiyaan biyyoota dinagdee gadaanaa qaban 13 qofaan akka caaltu himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun biyyattii keessatti gatiin mana jireenyaa, bishaan dhugaatii fi humna ibsaa daran dabalaa deemaa jiraachuu isaa dhagahame. Akka addunyaatti ji'a onkololeessaa keessa gatiin mi'a nyaataa ala dhibbeentaan 14 hir'ataa kan ture yoo ta'u, haala ji'a fulbaanaa keessa ture wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 13 irraa gara 11tti gadi bu'ee kan ture yoo ta'u, bifa kanaan faallaan gatiin mana jireenyaa, bishaan dhugaatii fi gatiin humna ibsaa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 12 kan duraan ture irratti dabalee jiraachuu isaa ibsamee jira. Gama midhaan nyaataatiin yoo ilaalamu ji'a kana keessa hangi dhiyeessii dabaluu wal qabatee gatiin bittaa gurgurtaa midhaan nyaataa hir'atee turuu isaa kan himame yoo ta'u, ministeerri muummee biyyattii Dr. Abiy Ahmed walgahii dhiyeenyaa kana paarlaamaan geggeessan irratti qaala'insi jireenyaa hir'achaa jiraachuu himanii kan turan yoo ta'u, haala qabatamaa hawaasaa yoo ilaalamu qaala'insi jireenyaa roga hedduun dabalaa jiraachuu isaa hayyoonni dinagdee himanii jiru. Oduma wal qabatuun Itoophiyaan biyyoota dinagdee gadaanaa qaban 13 qofa akka caaltu kan himame yoo ta'u, biyyoota addunyaa 193 keessa Itoophiyaan sadarkaa dinagdeetiin 180ffaa irratti akka argamtu barruu riippoortar qabatee as bahe ni addeessa. Biyyattiin sadarkaa kanarratti akka argamtu kan taasise hawaasni harki caalaan galii gadaanaa qabaachuu isaaniitii fi jireenya sararaa hiyyummaatii gadi keessa jiraachuu isaanii akka ta'e kan ifoome yoo ta'u, dabalataanis biyyattiin rakkoo kanaaf kan saaxilamte sababa rakkoo nageenya, hongee akkasumas rakkoolee lolaa fi galaanaa hammaachuu, hojii dhabdummaan dargaggoota biyyattii keessatti daran baay'achaa dhufuun akka wal qabatu gaazexaan riippoortar ibsa isaa keessatti ifoomsee jira. Durataan dhaabbatii TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan Itoophiyaa waltajjii jiddu galeessitoonni waliigaltee Piriitooriyaa irratti hundaa'uun akka hin taa'amne dhorke jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa himate. Mootummaan Federaalawaa Itoophiyaa waltajjii jiddu seentotaan durfamu waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti akka hin gaggeeffamne dhorke jechuudhaan dursaan dhaabbatii TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaa Itoophiyaa himachuun dhagahame. Akka gabaasni Habashaa ba'ee mul'isutti dhaabba wayyaaneetis ta'ee jiddu galeessitoonni idil addunyaa irra deddeebiidhaan marii waloo mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF gidduutti akka gaggeeffamtu gaafachaa turuu ibsuudhaan dursaan dhaaba kanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gaafii fi deebii miidiyaa dhaaba irratti taasiseen muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaada dhiyeenya kana waliigaltee Piriitooriyaatii fi sadarkaa seera TPLF irratti yaada kanneef deebii kan kenne jiddu galeessitoonni yookaan jiddu seentonni ta'ee TPLF walgahii waliigaltichaa irratti mari'achuu barbaanna jechuudhaan wayyaaneen irra deddeebitee gaafachaa kan turtee fi jiddu seentonni mariidhaa fi dhiibbaa taasisaa akka tures ibseeti jira. Haa ta'u malee durataan TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalawaa marii jiddu seentonni waliin taasifamu irratti hirmaachuu didee jechuudhaan mootummaan marii waloo taasifamuu fedhii kan hin qabne jechuudhaan qeeqe. Kana malees Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el itti dabaluudhaan warri silaa marii tanaa taasisan qaamonni sadaffaan yookaan jiddu galeessitoonni hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti mootummaa federaalaa irratti dhiibbaa gahaa taasisuu dadhaban jechuudhaan Komishinii Gamtaa Afrikaatii fi Awurooppaa qeeqeeti jira. Keessattuu ergama addaa Ameerikaa duraanii gaafa Afrikaatti Maayik Hamar waliigaltee hojiirra akka oolu irratti dhiibbaa guddaa akka godhaa turee fi akkasumas erga inni aangoo irraa bu'ee booda namni bakka isa bu'u dhabamuudhaan qaamni bal'aan uumamu Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbateeti jira.